haadha ijoollee isaa 4 biyya Arabaatti ergee waggaan isaa 51dha. Ani waggaan koo 38 mucayyoo ganaa reef eebbifamtee hojii qabattee waggaa 25 fuudhachuudha. Janajjanee fuudhaan siniin jedha. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii an baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga argeessanii. Egaa baay'ee nama ajaa'ibachuudha. Biyya Arabaa kan aan kee dhiisuu laatamu akkam yeroon kana dhaga'u nanne haadha ijoollee 4tidha. Innaa namichi kuni waggaan isaa 51 siniin jedha. Garuu haala xinnoo shi waan of qaqqabatuu fi umuriin isaa irratti hin beekamu. Waggaan koo 38 jedheetu gowwamsee jechuudha ishee ammaa kana. Garuu ishee duraa kana ijoollee 4 erga irraa godhateeti baay'ee rakkisaa taanaan ishee warra ishiitti galtee dhiiste. Warra ishiitti galteetu isa booda ijoollee ishii warra ishii bira kaawwattee biyya Arabaa deemtee jechuudha. Isheedhaan alatti iyyuu tokko akkanuma sossobee tokko irraa ashee ture mucaa tokko jechuudha. Isheenillee baay'ee tokko isa hin dandeenye booda hunda kanarraa immoo fagaate maal godha namni kuni mucayyoo ishee kana arge jechuudha. Ishee ammoo waggaa 25 siniin jedhu kana argate mucaan kun reef ganaa hojiitti baatii reef hojii hojjechuu jalqabdii reef jireenya ishiiyyuu of dandeesse jechuudha. Faana deemee achi deemee as deemee baay'ee tokko waggaa tokko wajjin ture. Waggaa tokko wajjin ture kana keessatti baay'ee ishee rakkise. Garmalee jechuudha akka malee ishee rakkisaa ture. Isheenis booda hin dadhabde. Namni kun amalli isaa badaadha. Ilaalamee qadare kan itti dhiyaatan waggaa 38 jedheeni. Isheen baagiraawundi isaa hin beektu. Achi haadha ijoollee isaa jalqabaa ijoollee 4 sun akka biyya Arabaa deemte hin beektu. Erga isheen biyya Arabaa deemte moo akka dubartii tokko faana wal barii mucaa tokko godhates hin beektu. Dhugumatti namni kuni waggaa kanadha umuriin isaa ganaadha hin fuune ganaa fuudha seeteetu isa faana jireenya jalqabuuf jettee itti dhiyaatte. Erga gaafa itti dhiyaatte garuu isheen nagaa tokko hin arganne boqonnaa hin arganne baay'ee ishee dhiphisaa baqa. Hojiillee maa hojjetta jedhaanii hojiillee dhaabi jedhaanii hin hojjetiin jedha baqa. Isa booda osoma waliin deddeemanii wantini baqa maanidha iddoo tokko yeroo mana isaa dhaqxu yeroo maal jettu kana waan tokko meeshaan ishii isa bira jijjira uffatoonni ishii warqii mormaa moo gaafa isheen eebbifamte warri ishii kan kennanii fi si kennaa warqii mormaa jechuudha. Ndaa'uun birrii warqii mormaa sun kan ittiin bitame iyyuu qubeelaa isaanii gurguraniitu haadhaaf abbaanii waan ajaa'ibaa sinitti qubeelaa isaanii gurguranii itti dabalanii warqii mormaa guddaa bitanii fi jechuudha. Kanallee harkaa fuudhee namichi kuni isa harka jira. Booda nama kana baqqaa ishee waggaa tokko ol isa faana dadhabdeenna rakkisaa wayiiti baqqaa nama nagaa namaa kennine boqonnaa namaa kennine namatti dhuftee jireenyi kee jeeqamu si dadhabsiisu wayin jiru nama akkasiiti. Baqqaa adda baate narraa fagaadhu si irraan fagaadhu jettee guyyaa 20 fi isarraa fagaadhu walirraa fagaatan jechuudha. Ofirraa kuttee guyyaa 20 teesse boqonnaadhaan hojii hojjechaa. Achi booda guyyaa tokko hin bilbila haaraadha. Bilbila haaraadhaan bilbilee fiitu baqqaa kana booda anaafati adda fagaanneerra waan ta'eef anumaa tokko sittiin dubbadhu lola tokko malee maal tokko malee waan na biraa qabdu hundumaa warqii sanallee meeshaa kee hundallee uffata na biratti hafillee kottuu fudhadhu baqqaa maal naa godha erga anaafati adda baatee jedhan. Bilbilichi lakkoofsisuun haaraadha. Yeroo inni akkas jedhu isa ta'uusaa bartee laalaa gaamma meeshaa ishiiti dhuguma naa kennaseeti warqii isa keessattuu warqii waa'ee warqii sana warri ishii qubeelaa isaanii gurguranii ishee dhaabitan sunillee baay'ee ishee gaddisiiseera. Tole jetteeni isa booda oddoo hojiitiin bahaa jennaan oddoo akkasiis eegaadhaanii wal arganii konkolaataadhaan fudhatee deemee jechuudha. Yeroo inni konkolaataadhaan fudhatee deemu namni arga. Namni karaa irratti nama argamtiire namni naannoo sana akka isheen hojjettu biiroo yeroo isheen deddeebitu beeka waan ta'eef namni argeera.
konkolaataadhaan fuudhee deemee namichi kun mucattii kana sit godhee hudhee ofii masaa maqaansaa uffataan godhee hudhee ajjeesee achumatti gatee hin deemaa jechuudha. Yeroodhaa booda mucayyoon kun oddoo hojiitii hin dhufne hin dhabamte guyyaa tokko lama hin jirtu. Mana kireeffattee jirtu hin jirtu. Warri ishii iddoo biraa jiru. Isa booda gaggaafatamuu jalqabde. Guyyaa muraasa keessatti yeroo sana immoo akka inni namichi kun konkolaataadhaan fuudhee deeme namoonni iddoo sanaayyuu arganiiru hin beeku achirra deddeebiti waan ta'eef isa booda bakka reeffa ishii immoo iddoo biraatti arge namni jechuudha. Du'aa ishii iddoo biraatti arganii achi egaa poolisiitti himame reeffi sun achiin kaasame achi poolisiin gaa waan kana sakatta'utti ka'e eenyu akkas godhe jechuun gaa hin barbaadama abbaan akkas godhe. Poolisiin akkatti beeka waan ta'eef akkatti barbaade namicha kanan arge. Dursa garuu hiriyaa tokko qabdi. Hiriyaan ishii sunis dhiyaattee kun isheedha annaan isheedha. Maaliif gaananni yeroo miidhame waan ta'ee du'u jechuun fuulli isaa xinnoo jijjiiramuu danda'a, bokkokuu danda'a. Waan ta'ee illee tatta'uu danda'a beektu. Yeroo sana nama dur faana jiraatetu ebeluudha kun jedhee beekuu danda'a. Na borsaan ishii bira hin jiru, eenyummaa waraqataan bira hin jiru, humtuu bira hin jiru. Eenyu jechuuf nama dhiba. Hiriyaan ishii sun illee innaa dhuftu ishii akka taate illee mirkaneessitee ishee uumadha. Achi boodannaa sarchii godhamu eenyu faana turte, eenyu faana deemaa turte, hiriyaan ishii eenyu ture, maatiin ishii eessadha, eessatti galti, maal kun hunduu duuba deebi'ameen sakatta'amaa namichi kun hin qabame. Namichi kun gaafa qabamu dhuguma ajjeessu amanee hin gammada. Waan isin dhibochuudha. Maaliif akka gammadu hin gammada. Bakka waan hundumaallee hin gaabbine maaliin jedhu hin gadduu bakka itti tolaadha jechuudha. Booda namichi kun eenyudha jedhanii baagiraawundii isaa qoratu. Yommuu namni tokko waan ta'e yakka yoo raawwate duraa yakka raawwatee immoo hin raawwanneen illee hin qoratamtaa eessa akka dhufte maal akka taate eenyu akka taate sirriitti hin qulqullaa. Namichi kun yeroo duubni isaa sarchi godhamu haadha ijoollee afurillee qaba kan biyya Arabaa deemtee rakkisnaan warra isaatti galtee warra ishiitti galtee ijoollee achi keessee biyya Arabaa akka deemtee nama biraarraa mucaa tokko akka qabu bakka baay'ee jechuudha. Na mucayyoo ishee kana immoo akkam jedhee akka gowwomsee ganaa ani fuunee humaan qabu umurii isaallee namichi waraqaa eenyummaan isaa jalqabaa waggaa 51 ta'ee jiru. Isheedha waggaa 38 jedhee gowwomsee bakka dhumarratti lubbuu ishii baasee jechuudha. Nama gaddisiisa namni. Na yeroo baay'ee warri dhiiraa jechuudha. Siqamnaan isaanirraa adda baatee akkasitti tolee namni biraa si fuudhee jireenya bareedaa jiraattu illee hin barbaadanii. Isaan biratti immoo boqonnaa yoo dhabde siin dhiisanii. Dhugaa waaqa baay'ee rakkisaadha namni tokko. Namni tokko dhiirri tokko baay'ee rakkisaadha. Dubartiin illee baay'ee ol deebitee nama rakkistu. Amala ishii keessatti dubartiin sirraa adda baanaan ganaa dhuftee dhimmatti si gaafatu, dhimmatti sitti bilbiltu, dhimmatti bakka si yaadatu isheen jireenya ishii itti fufti. Yoo milkoofte yoo dhiiste ishii jiruu mataa ishii adeemmatti malee nama sana erganii addaan bahee ta'ee fi erganii addaan bahee hin sooromee erganii addaan bahee konkolaataa bitatee an argee hin beeku garuu si yoo argitan hin beeka. Dhiirri garuu ati isarraa adda baanaan ati isa dhiisnaan si milkaa'ee yookaan hiriyaa kan biraa qabattee yookaan nama biraa faana ganaa deebi'ee dhufa. Waan baay'ee dhageenyerra nama waggaa meeqa taa'ee ka'ee deebi'ee dhufe. Waggaa meeqa taa'ee ka'ee na araarsaa jedhee kan dhufu baay'ee jira. Erga ishiin laayifii kan biraa keessa galte, erga ishiin jiruu kan biraa eegalte naannee nama dhufuufaa jira. Kanachuun maalidha? Dhiirri isa irraa adda baatee kan isa caalu yoo argatte, kan isa caalu yoo heerumte, yoo sii darbe, yoo sitti tole hin inaafa. Inaafaadha baay'ee waan biraa miti. Anarraa adda baatee maa jiraatte, anarraa adda baatee akkamitti nama taati. Inaafa hordofee nagaa dhowwataa, boqonnaa dhowwataa, hin doorsisa. Dhugaadha. Innaa
rakkisaadhaan siin jedha maal jedhaan kanarratti garuu waan jedhu hin beeku garuu kan mudannoo kana siin qoodee jechuudha.